Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan baga jiraattan baga eeggamtanii yoo na eegdanii egaa karrilee viidiyoo sin fayyaddi jedhee takka qabadhee kara keessan dhufee tura. Viidiyoo kana laayik sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gaasaniin jechuun gamanumaan isinitti himadha. Akkasumas immoo warroonni chaayinaalaa ayyaantoo sallaatti faara wataatan hoggaadhaattan welkaam. Baga nagaadhaan dhuftan isiniin jecha maamila keenya ta'a. Barumsa guyyaa guyyaadhaan asirratti darbuu faayidaa qaban hordofaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa warroonni nafaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jechaa irrammoo wantoota haarawaa ta'an akka qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Asumaan koottaa boqqoolloon yeroo ga'e nyaadhaa isiniin jechaa bootaa kana qabadheetoo dhufe. Egaa akkuma beekamu ani tibbana xiqqoo bakka wayyoo qabu bakka maatii ta'e hoon jedhu warruma achitti abbaa qabiyyee ta'e fufaa bitee gurguruu osoo hin taane bakka rakkatan illee isin bira hin dhaabbatan jedheetoo wannan itti amane qabadheen kara keessan dhufeera. Ijoolleen immoo carraa sanitti fayyadamtanii bitattanii illee ni jirtu jechuudha. Ammas immoo bakka maatuma ta'an maatii hoggaan jedhu kuusuun ta'e warra achumatti dhalatee achitti guddate abbaan sun rakkoon illee yoo jiraate dabarsee isiniif fuuldura dhaabbachuu danda'u qabadheen isinii dhufeetoo jira. Warroonni bitachuu barbaadan chaansii kana of jalan dabarsinaa. Mana hin taane bittanii deemtanii wanni bira dhaabbattanii bakka hin taane bittanii boru gatii baasurra gatiin isaatillee jiddu galeessadha. Dhugaa birriin wuddii ta'eeti miti. 400 jechuun gabaa baatee gabaa takkatti fixxeetoo biiftuu takkatti fixxeetoo kan galuu dandeessudha jechuudha. Birriin biyya keenya keessatti waa'ee dhabde garuu asirra yoo olfatte ati cimtuu taate taanaan bootaa kanatti ijaartee ati kireessite taanaan hoggaa baranaa gatii keetuu deeffachuu dandeessa. Itti beekteetti hojjette taanaan jechuudha. Kanaafuyyuu iddoowwan hin nyaatamnetti yoo hojjettan illee wanta faayidaa qabu. Fakkeenyaaf lukkuu yoo horsiiste, horii yoo horsiiste, aannan namni eessa deemee aannan barbaadaa yeroo kana keessa jechuudha. Namni aannan hin barbaanne hin jiru. Namni kamuu guddaanis xiqqaanis aannan baay'ee barbaadaa jira. Miti bar areerri jechuudha yookaan bakka baaduu jedhamee beekama. Yeroo gurguramaa jiru keessa geenye jirra jechuudha. Namni baay'ee aannan jaalalarraa kan ka'e. Maaliif namni horii horsiisuun baay'ee ittiin rakkachaa jira waan ta'eef yeroo kana keessa immoo isin siistemii kanatti fayyadamtaniitoo isin yeroo gabaabduu keessatti jijjiiramuu dandeessan. Isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu carraa kana of jalan dabarsinaa. Warroonni bitachuu barbaadan hoggaa jiraattan saanduqa irratti koomentii irratti naa barreessaa. Bilbilli kiyya immoo asumarra jiran isiniin jechuun jaaladha. Taambileelii gubbaarra jira bilbilli kiyya. Egaa na dubbisaa isiniin jechuun jaaladha. Kunooti. Naannoon isaa muluun manneen akkanatti ijaaramaniitoo jiran isiniin jedha. Egaa viidiyoon tuni gabaabduudha. Akka viidiyoo gabaabduu kanarraa hubattaniifan viidiyoo gabaabsee isiniin hojjedhe. Warri nuuf hin galillee hoggaa jirtan ta'e gaafii na gaafadhaan isiniin jedha. Bootaa hojiidha baay'ee mijatuudha. Viidiyoon too gabaabduudha asumarratti dhaabee jirra. Bakka irratti nagaa naa ta'a. Baay'ee.